السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota kootii akkam nagaa jirtu. Irra barnoota gabaabduu takka qabadhee dhufeera. Amarruunis koodiiwwan ajaa'ibsiisoo ta'anii fi bareeda ta'anii nu fayyadanii mala salphaadhaan waan gaarii waan tokko akkam itti ilaaluu dandeenyu kan nu agarsiisanidha. Jalqaba irratti silkiin keenya forwarding ta'e waan taane jennee ilaaluudhaaf akkam goone masalaal urjii masalaal jaha takka masalaal jennee irratti bilbilaa jechuudha. Akkana nuuf fide call forwarding is when not reply voice is not gaaf jedhe nam tokkoon hordofaan jiru akkasitti beekuu ni dandeenya jechuudha. Kan bira ammas koodii biraa isinitti agarsiisa. Koodiin sunis baatirii silkii chaarjii moobaayilii keenya jechuudha dabaluudhaaf kan nu gargaaru. Koodiin sunis urjii masalaalii 022 8 masalaalidha jechuudha. Gaaf akkana nuuf fida jechuudha. Gaafa akkana nuuf fide akkana nuuf fide yoo ta'e bakka tamsuunaa bakka quick star ka jedhu santuunaa jechuudha. Quick star kanuu United okay goone achirraan okay boda okay goone akkasitti okay goone okay goona okay goona jechuudha. Akkasitti baatirii keenya dachaa shaniin nu dabaluu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa ammoo koodiin biraa silkiin keenya kun bara kam keessa ji'a kam keessa moodeelii kam akka ta'e ilaaluudhaaf akkam goona urjii masalaalii 123 masalaalii goone akkana nuuf fidamu. Amma kiyya kun yoom akka hojjetame modeelli isaa Samsung A12 Samsung A12 7F Cross GS dha jechuudha. Koodiiwwan akkanaa kanneen akkasiin barsiisuudhaaf yoo barbaadan kana jechuudha. Tokko kana shidhumateera koodii barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Koodiiwwan akkanaa akka barsiisuudhaaf yoo karoora qabaattan ta'e yoo isinitti tole subscribe like share gochuudhaan mata nu affeerradha. Nunis barnoota kana baay'ee hojjechuudhaaf karoorfannee kana jira isin barsiisuudhaaf waan beeknurraa jechuudha. Kana fakkaata barnoonni keenya kana fakkaata. Hamza Show subscribe gochuudhaan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.